Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate lolliif oduu lolaa addunyaa keenya waraana si'a lama dabarseef ijoo dubbii fi milikkita ta'eera. Wanti sodaatamaa ture jalqabameera. Israa'el sa'aatotaan dura buufata niwuklaaraa Meedoon Faaris yookaan Iraanota rukutuun ajajaa eegdota Iraan ajjeeftee jirti. Kanarraa ka'uun labsiin yeroo muddamaa Israa'el keessatti labsameera. Yerusaalem cinqamtee jirti. Lammiileen Israa'el bakka da'oo lafa jalaa qabanitti nammanii jiru. Yeroo ammaa kana Iraan xoofoo addaa dugdu jechuudhaan Israa'elootaan kana akeekkachiifte yoo ta'u, biyyoonni gamtooman Israa'el sirrii hin goone jedhanii jiru. Ameerikaan ammoo meeshaa waraanaa fi loltoota hedduu ollaa Iraan michoota Israa'el ta'an qubachiisuudhaan of eeggannoodhaan qophooftee eegaa jirti. Daqiiqota gidduutti yookaan sa'aatota gidduutti yoo ture immoo guyyoota 2 hanga 3 gidduutti Iraanii fi Israa'el gidduutti waraanni ni jalqabama. Ofii Israa'el sababa maaliitiif utuu mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti adeemsifamaa jiru Iraan rukuttee muddamni kun garamitti deemaa tarkaanfii Israa'el kanaan eenyufaatu miidhamee hooggantoonni biyyoota lameenii ifatti maal jedhan kan jedhu odeeffannoo bal'aa fi wayitawaa yeroo ammaa kana miidiyaaleen gurguddoon qabatanii ba'an isin biraan geenyaan waliin tura. Balaan xiyyaaraa naasaan addunyaa keenya irratti uumame. Namoota xiyyaaricha keessa turan 242 keessaa nama tokko malee kan lubbuun hafe hin jiru. Balaa xiyyaaraa naasaa kanaan lammiileen biyyoota hedduu dhumanii jiru. Biyyoonni hedduunis gadda labsanii jiru. Balaan xiyyaaraa addunyaa gurraa qabachiise kun eessatti uumame, yoomis uumame, bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Oduu wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe kan jedhu tuquudhaan achis mallattoo beelii tuquun ol kan jettu irra kaa'adha. Kana gochuu keessaniin yeroo hundumaa odeeffannoowwan biyya keenyaa fi addunyaa keenya ilaallatan akkasumas kiristiyaanummaan wal qabatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Akkasumas like godhaa, yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti yoo nu qooddan nu qaqqabaa. Kallattiidhaan gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu like gochuudhaan jalqabaa. Lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin na'inaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu amma illee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Sochiin lafaa iddoo garaa garaatti beellis hin ta'a. Kun garuu jalqaba ciniinsuuti. Garuu of eeggadhaa, isaan yaa'ii garaa garaatti dabarsanii isin kennu. Manneen sagadaa keessatti sirreebamtu anaaf jettanii fuula abboota biyyaa, fuula moototaa dura sin dhaabbattu. Kunis dhugaa isaanitti hin ba'a. Duraan dursee wangeelli saba hundumaa biratti lallabamuun hin ta'a. Isaan dabarsanii isin kennuudhaaf yommuu isin geessan isa dubbachuuf jirtan duraa hin yaadda'ina. Waanuma yeroo sanatti isiniif kennamu dubbadhaa malee, isintu dubbata miti yoo hafuura qulqulluutu isin keessaa dubbata malee. Obboleessi obboleessa du'atti dabarsee hin kenna. Abbaanis mucaa isaa, ijoolleenis warra isaanii irratti ka'anii isaan hin ajjeesisu. Namni oobdii isaa keessa jiru deebi'ee waa fudhachuudhaaf manatti ol hin lixin. Lafa qotisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha. Haa ta'u malee kun yeroo gannaatti akka hin taaneef kadhadha. Guyyoonni sun guyyoota rakkinaa hin ta'u. Rakkinni akkasiis erga Waaqayyo biyya lafaa uumee jalqabee hamma ammaatti tasa hin taane deebi'es hin ta'u. Waaqayyo gooftaan guyyoota sanaa utuu gabaabsuudhaa baatee namni tokkoyyuu hin fayyu ture. Amma garuu namoota fo'amaniif, isaanis warra inni ofii isaatiif fo'ateef jedhee guyyoota sana hin gabaabsa. Yeroo sanatti namni ilaa Masiihiin as jira, ilaa achi jira yoo isin hin jedhe hin amaninaa. Guyyoota sanatti rakkina kanaa booddee immoo biiftuun hin dukkanoofti, jiinis ifa ishee hin laattu, urjoonni waaqa irraa hin harca'u, humnoonni bantii waaqaa keessaas hin raafamu. Yommus ilmi namaa humna guddaadhaan, ulfinaanis duumessootaan utuu dhufuu hin argu. Inni immoo ergamoota waaqa irraa ergee warra Waaqayyoof waaman qixaarfanii handaara lafaatii, handaara bantii waaqaatis walitti hin qabaa jedhe. Wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 7 hanga 27tti kan turedha. Odeessa keenyaarraa oduu lolaa Israa'elii fi Iraan gidduutti dho'aa jiruun jalqabna.
Israa'el wiirtuuwwan niwukilaaraa fi buufatawwan waraanaatti xiyyeeffachuun Iraaniin haleelte. Haleellaa Israa'el kanaan saayintistoonni niwukilaaraa Iraanii fi hoogganaan eegduu warraaqsa Iraan Riivolushinarii Guwaard ajjeefamuun gabaafameera. Israa'el haleellaa Iraan keessatti raawwatte kana wiirtuuwwan niwukilaaraa irratti xiyyeeffachuun akka ta'e humni ittisaa Israa'el IDF beeksisee jira. Dho'iinsawwan magaalaa guddoo Iraan Teheraan keessaas dhaga'amaniiru. Haleellaan kun qaama opereeshinii Raayizing Laawing jedhamu akka ta'e ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuun dubbatanii jiru. Iraan jiraachuu Israa'eliif yaaddoodha kan jedhan ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuun itti dabaluudhaan Israa'el haleellaan deebii kennuu haaloo ba'u yeroo dhiyootti Iraan irraa dhufuu mala yaada jedhuun labsii yeroo muddamaas labsitee jirti. TV'n mootummaa Iraan bakkeewwan jireenyaa Teheraan keessa jiran rukutamuu fi daa'imman dabalatee namoonni nagaa kanneen ajjeefaman keessaa ta'uu gabaasee jira. Haa ta'u malee gabaasni kun qaama walabaarraa hin mirkanoofne. Miidiyaaleen mootummaa Iraanis hoogganaan eegdota warraaqsaa Hussein Salaamiin haleellaa raawwatameen ajjeefamuu isaanii gabaasaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Maarko Roobiyoon haleellaa kana keessaa hirmaannaa fi gargaarsi Ameerikaa hin turre jedhanii jiru. Haleellaa kana hordofee yaadni idil addunyaa irraa kennamaa jiru baay'ee yoo ta'u Awustiraaliyaan dubbiin kun hammaachuutti yaadda'uu himtee jirti. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuun lammiileen Israa'el qajeelfama waraanaa akka hordofan dhaamaa jiru. Yeroo dheeraaf bakka da'oo qabu keessaa turuu akka danda'anis dubbataniiru. Naataaniyaahuun haleellaa Iraan irratti geggeeffameen baay'ee milkaa'aadha jechuudhaanis ibsan. Garuu Israa'el amma haleellaa deebii Iraan irraa dhufuu maluuf jecha labsii yeroo muddamaa keessa jirti. Jiraattonni bakka eegumsa qabu keessa turuu fi qajeelfama aangawotaa akka hordofan itti himamee jira. Dabalataan ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuun haleellaan Israa'el geggeessite handhuura sagantaa gabbisa niwukilaaraa Iraan rukutee jiran. Israa'el bakka gabbisaa guddaa niwukilaaraa Iraan magaalaa Naataanz jedhamu kan magaalaa guddoo Iraan Teheraan irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 225 fagaattu rukutteetti jedhan Naataaniyahuun. Ebila bara 2021 keessaa Iraan haleellaa saayibarii dhaabbatichaa irratti raawwatteef Israa'eliin komachaa turteetti. Israa'el saayintistoota Iraan boombii Iraaniif hojjetan irratti xiyyeeffachuu ishees dubbatan Naataaniyahuun. Haleellaan kun hanga guyyoota barbaachisuutti itti fufa jedhan Naataaniyahuun itti dabaluudhaan Ameerikaan naannoo baha giddu galeessaa keessa yaaddoon nageenyaa jira jechuudhaan sa'aatotaan dura Israa'el Iraaniin haleeluun dura dippiloomaatota muraasaa fi maatii humnoota waraanaa ishee achi baasteetti. Haleellaan Israa'el raawwatamuudhaan dura tarii yoo raawwatame Iraan ammoo haaloo ba'uuf buufataalee waraanaa fi imbaasiiwwan Ameerikaa baha giddu galeessaa keessa jiran irratti haleellaa banuu dandeessi yaaddoon jedhu tureera. Gama biraan ammoo Ameerikaa fi Iraan marii dhimma niwukilaaraa irratti gaggeessaa jiraniin bu'aan barbaachisaan akka hin jirre Tiraamp ibsee ture. Gama biraatiin hoogganaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Yuunaayitid Neeshin baha giddu galeessaa keessatti of qusannaa olaanaan akka jiraatu gaafachuun haleellaa Israa'el iddoowwan niwukilaaraa Iraan itti raawwattu balaaleffatan. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti Antooniyoo Guuterees bakka bu'uun kan dubbatan dubbii himaan isaanii Guuterees yeroo mariin Iraanii fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffamaa jirutti haleellaan Israa'el dhaabbilee niwukilaaraa irratti raawwatamuun yaaddoo addaa akka qabu ibsaniiru. Barreessaa olaanaan kun gama lachuun of qusannoo guddaan akka barbaachisu aarsaa gara wallabdee cimaa kamuttuu geessuu fi haala naannichi baay'ee rakkisaa ta'ee kamurraayyuu akka of qusatan waamicha dhiyeessanii jiru. Barreessaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees ajajaan eegduu warraaqsa Islaamaa Iraan jechuudha Hussein Salaamii hoogganaa olaanaa Iraan haleellaa Israa'eliin ajjeefame ta'uun himamaa jira. Salaamiin jalqaba bara 1980 yeroo waraanni Iraanii fi Iraaqitti ka'etti eegdota warraaqsaa Iraanitti makame. Akkuma gulantaa waraanaa keessatti sadarkaa guddichaa deemeen Ameerikaa fi michoota ishee irratti dubbii cimaa dubbachuudhaan beekama ture.
Bara 2000 eegalee sagantaa niwukilaaraa fi waraanaa Iraan keessatti hirmaachuu isaatiin mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Ameerikaan qoqqobbiin irra kaa'ameera. Bara 2004 irraan yeroo jalqabaaf haleellaa waraanaa kallattiin Israa'el irratti raawwattee diroonii fi misaa'ilota 300 ol bobbaasuun itti gaafatamaa eegdota warraaqsaa tureera. Erga dhiyoo as Israa'el waliin wallabdeen uumamee hammaataa waan dhufeef Salaamiin kamisa darbee Iraan waan dhufuu malu haala kamiifuu guutummaatti qophiidha jechuun dubbate. Itti dabaluunis diinni akkuma Filisteemota warra kaan isaanirraa ittisuu hin qabne goolama Israa'el jala jiran sana Iraan waraanuun hin danda'a jedhee yaada. Nuti waraanaan qoramnee muuxannoo qabna jechuudhaan aangaa'ii waraanaa Iraan yookaan Meedoon Faaris kun duusaatiin guyyoota muraasaan dura dubbate. Sababa wallabdee ba'aa giddu galeessaa hammaataa dhufeef keessumaa erga Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwatteen booda gatiin boba'aa garmalee ol ka'ee jira. Erga taateen kun nagaameen booda kontiraatonni ittiin boba'an madaalamu Brent Crude fi Nemex Light Sweet parsantii 10 ol dabalee jira. Daldaltoonni wallabdeen Iraanii fi Israa'el gidduutti uumamu kun dhiyeessii naannoo boba'aan badhaadhee kana irraa dhufu jeequu danda'a jechuudhaan yaaddoo keessa jiru. Baasii jikitaa boba'aa gatii nyaataa suppermaarkeetiiwwanii kaasee hanga boba'aa konkolaataatti guutamutti gatii waan hundaa irratti dhiibbaa qaba. Xiinxaltoonni BBC'tti akka himanitti amma daldaltoonni boba'aa Iraan guyyoota itti aanan keessatti haaloo ba'uu fi dhiisuu ishee ni hordofuu jedhanii jiru. Dubbii himaan raayyaa ittisaa Israa'el IDF Brigadier General Defriin Iraan tilmaamaan dirooniiwwan UAV gara dhibbaataan Israa'elitti furguggifte kan jedhan yoo ta'u isaanis hojii fashaleessoo hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Hangaan kun itti dabaluun haleellaa halkaneedaa Israa'el raawwatteen ammoo hoogganaan waraanaa Iraan ajajaan koorporeeshinii eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan akkasumas ajajaan humnaa yeroo balaa Iraan ajjeefamaniiru. Akkasumas miidiyaaleen mootummaa Iraanis isaan duraa hoogganaan eegdota warraaqsaa Hussein Salaamiin ajjeefamuu isaanii gabaasaniiru. Ameerikaan gama isheetiin tarkaanfii Israa'el Iraan irratti fudhatte keessaa harka hin qabu jechuudhaan waaqqattee jirti. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana humnoonni nageenyaa fi meeshaaleen waraanaa gara ba'a giddu galeessaatti imalaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Odeessa keenyatti aanuun daandiin qilleensaa Indiyaa balaa xiyyaaraa kaleessa qaqqabeen namoota xiyyaarichaan imalaa turan 242 keessaa lubbuun namoota 241 darbuu mirkaneesse. Daandiin xiyyaarichaa itti dabaluudhaan lammii Biriteen lubbuun hafe tokkichi hospitaalatti yaalamaa akka jiru ibsee jira. Xiyyaarri imaltoota silaa Indiyaa irraa ka'ee gara UK'tti imaluuf ture ka'ee sekendii muraasaan booda kufee caccabuun lubbuun namoota kanneenii badeera. Gareen baraartotaa lubbuu bakka xiyyaarri kun itti kufee caccabee Ahmed Abad hojii baraarsaa xumuruu ministeerri siivil aviyeeshinii ibsanii jiru. Namoonni hedduun walitti qabamuudhaan yaadannoo namoota balaa xiyyaaraan qaqqabee miidhamaniif dungoo ibsanii jiru. Suuraalee biyyaa Indiyaatti namoonni magaalota Paatnaa fi Siliguurii jedhaman keessatti sirna kadhannaa irratti hirmaatan agarsiisan qoodamaa jira. Namoonni kunneen kanneen balaa xiyyaaraa kaleessaa akkuma balaliidhaaf buufata xiyyaaraa irraa ka'een daqiiqaa muraasa keessatti magaalaa Ahmedabad keessatti mudateen miidhamaniif yaaddoo dungoo kan ibsanidha. Suuraan namoonni hedduun walitti qabamanii yoo dungoo ibsan agarsiisu mul'ateera. Balaa xiyyaaraa Air Indiyaan yoo xiqqaate lubbuu namoota 241 yoo galaafatu namoota xiyyaaricha keessa turan 242 keessaa lubbuun nama tokko qofti hafuun ibsamee jira. Hoogganaan poolisii dhaabbata oduu Indiyaaf akka himanitti Komishinarri poolisii Ahmedabad GC Malik Ani akka himanitti balallii Boeing 787-8 gara Londanitti imalu irratti teessuma 11 irra kan ture namni lubbuun hafe tokko jira jedhees jira. Ibsa balallii aangaa'onni qoodan akka agarsiisetti imalaan teessoo sanarra ture lammii Biriteen Vishwash Kumar Ramesh nama jedhamu ta'uu ibsee jira. Miidiyaaleen Indiyaa hospitaala keessatti obbo Ramesh waliin dubbachuu isaanii ibsuun erga ka'ee sekendii 30 booda sagalee guddaan dhaga'amu hordofee xiyyaaricha akka kufe kun hunduu battalumatti akka ta'es ibsanii jiru.
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.